baanii fi du'an qabsoorraa oolaniifis du'an oolan namni gaafa du'a ibidda meeqa keessa darbee gororri fe'eessa ajjeesa. Ani kaleessa gaafa manaa ba'e waggaa 17 har'aa yookaan 16 har'aa hiriyoota hedduun qaba kana biraa hafe amma bakka adda addaarraa naga'u manatti hafe tu'eera garuu ibidda meeqa keessa darbe nan jira amman du'a yoo ta'e asumatti hin du'a sichi waggaa 5 yoo ta'e yoo amma waan barbaadde ibidda natti darbatte waggaa 5 sananuman argaa jechuudha waggaa 100 jiraadha taanaan immoo umurii naa gadda waggaa enuman jiraadha jechuudha qabsoomneefis miti kaduunu mana oolleefis miti immoo kadu'a oollu jechuudha guyyaa keenya qofaa duuna duuti immoo miileenaanis nuttaa dhufu tokko ta'es nuttaa dhufu taankii isaa qabaatu eeboo isaa qabaatu du'an sodaattu taanaani hundumti isaayyuu tokkumaa jechuudha. Kanaaf hin hiikkannu jennaan hin hiikkannu. Hin hiikkannumi? Hin hiikkannu. Mariif hin dhiyaatu jechuudha kun. Osoo illee ta'e kaleessa hiikkanne irra ta'e irra tola. Dadhabne irraa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhiibuu dadhabeera daa'ima Oromoo kichuu itti gabbaruurra harka kennate hiikkate hagaluutu kaleessa jedhame ni wayyaa jechuudha. Har'a garuu sadarkaa itti geenye kanarratti edda daa'ima meeqa itti gabbarre edda hiriyoonni keenya meeqaan meeqa nu biraatii kufanii lafeen isaanii boolla meeqa keessatti ol guute riqicha nuu ta'ee irra ce'uu jalqabne hiikkanna har'a mitii jechuu hiikkachuun har'a humna taateetta kana gidduu dabarsuu hin dandeessu diina. Yaamnetti laannaa re'amu. Yaamnetti laannaa. Hiikkachuu ka beeknu diina irraati malee ofii hiikkannee lafa kaa'uun beeknu aadaa waraana bilisummaa Oromoo. Galaanaa irra dhangalaanaami. Bakka jirtutti hin dabarsiinii jechuudha. Amma qabsoo fincila harka duwwaa fi qabsoo qawwee walitti hiineetu adeema. Boru waraana bilisummaa Oromoo miti kaas jiru yoo siin jedhani ni fudhatta. Waliin dhaabbannee gaafa diina lolla nun argine moo? Nun argine? Marachaan argine? Gaara keelloon beektu? Mukkii qanfilloon beektu? Ashiin beektu? Sone waraanuma bilisummaa Oromoo amma ijaan argitu malee bakka biraarraan dhufne jechuudha. Inni kun wacuu fi iyyuu qofaatiin hin raawwatu. Wanti har'asitti wal waamnee fi yoo boru hin hiikkannu jechuu keenyaatiin diinni nutti dhukaasuu jalqabate beektaamee waan gootu qeerroo ani obee waan hin godhun beeka. Ati qeerroonis waan gootu beekta. Waan goonu immoo waliin goonaa jechuudha. Waan goonu immoo yeroo waliin goonu wanti walitti himnu komiinsin irraa qabeete sana hin fixanne tokko si yaamee tokko si teessisee ati bahii du'ii ati mana oolii ati akkas ta'ii guyyaa irraa akkas hin ta'ini guyyaa biroo akkas ta'ii sana fudhattu. Burjaaja'uu akkasii nama lubbuu keetiin taphatu ni fudhatta. Hin fudhattu miti. Namni tokko ati wareegamuu kee reeffa kee fuudhee miidiyaa irratti maxxansuutiin si hoogganuu hin danda'u. Hooggansa akkasiis hin jirtu jechuudha. Namatti hin sagadin. Nama laaltees hin deemiin waan barbaaddu beeki. Anaan laaltee miti ka qabsoo irra jirtu. Waan barbaaddutu jira ka qabsoof si baase immoo ka qirqiree si nyaatu gabrummaa sirra jira. Abbaan qeerroo gadi baasee fi ol galchu roorro miti qeerroo
roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu. Kanaaf hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu, ka hiriira nu baasu, kan nu fincilchiisu gabrummaatu nurra jira. Kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate online singeesse huursoon singeesse jennaan oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide, walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa waliin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaa saaqe sana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu keessoo wal jijjiira. Akkamittiin wal qindeessina, akkamittiin injifannaa, akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamna isa jedhu mataa qabdaati. Diidaa nama laaleen nama birrii sirraa guuree miidiyaa banatee achirratti reeffa kee maxxanse jennaan dhugumaan naa yaadu sitti fakkaate. Har'a garuu ibidda keessatti si waliin hin dhaabbanne. Gowwummaan keenya kana jechuudha. Miti amma kaa namaa dha'uun barbaadu. Namni hedduun garuu akkasittiin harka keessaniin ibidda qabate. Abaloon akkasii ta'e jennee amma ka iyyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatiin sirnaaf maraat. Namni nama qabsoon baabura. Ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harca'aa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtu